Dhaqaalee maa irreeffadhaa jedhee jira. Kanaaf maaltu itti duuluu fidere? Rakkoo nama bahee kabajuun qabnu nuyi. Ama achi dhaquun haraamaa hin himna. Qeen koo nagaa barbaada nagaa dhiibota. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Baga irreechaan isin ga'e isiniin jenna jechuudha. Har'a irreecha Finfinneeti jechuudha. Har'a dubbiiwwan jajjabduu tokkiin waa'ee irreecha wal qabatu jechuudha. Irreechuma kan wal qabatu irratti kan dubbadhu tayaa jalqaba irratti kan dubbadhu waa'ee irreechaatiin wal qabatee Jawaar Muhammad baga itti geettan jedhee jira. Dubbiin sun immoo dubbii kaafteerti. Dubbiin tun maaliif akkasiin dubbii kaafte jechuudha kan walumaan laallu ta'a jechuudha. Lammaffaa immoo pirezidaantii Shimallis Abdiisaa Ammallee itti cabsee jira. Mee maal itti cabsee kan jedhu walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Itti aansee sadaffaratti immoo bareedduu Oromiyaa yookaan Miss Oromiyaa takka akka haadha siiqqee taatee kan dhiyaatte pirezidaantii Shimallis fuulduratti jechuudha. Waa'ee nagaa gaafattee jirti. Isallee kan laallu ta'e kan biraa immoo nama pirezidaantii Shimallis Abdiisaa uungate jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti dubbii ta'ee jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee wal jalaa butamaa jira. Isallee isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha viidiyoowwanii fi footoowwan irreecha Finfinnee isinitti agarsiisee kan walitti deebinu ta'a. Waliin aadaa waliin. Okay, akka argaatan kanatti jechuudha suuraan irreecha Finfinnee bara 2017 baay'ee namatti tola baay'ee miidhagaadha jechuudha. Irreecha akkuma beekamu irreechi irree kennadha. Oromoon jechuudha amantaan odoo waliin qoodin lagaa odoo waliin qoodin hundi isaa yeroo tokkocha kan irreeffatudha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Bagatti geessan irra deebi'an jechuu barbaada jechuudha. Kalatti mana ajandaawwan irraa dubbachuu barbaadette isin geessa jechuudha. Jalqaba irratti kan irraa dubbachuun barbaadadha waa'ee Jawaar jechuudha. Jawaar irreechaan baga geessan jedhee baga irreechaan geessanii Jawaartuun immoo dubbii taate jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti abaarsa guddallee kan irratti gaggeessaa jirtu jechuudha. Garuu gaaffii natti ta'e Jawaar Muhammad kanaan duratti ayyaanota adda addaa Faasikallee haa ta'u
مسكن اللي هاتو مولد اللي هاتو رمضان اللي هاتو كنتمانو بغتي سني جراتون أكو مكان اللي إرّيتش اللي بغتي جتني مال تو أما أبار سفيدي تاك ما إرّيفتا جرا ديما تنين إرّيفتا warri muslimaa deemaa irreeffadhaa hin jenne kallattiidha jawaar kan jedhu baga itti geessan jedhe irreechi halaalaa irreechi haraamaa hin jenne osoo jawaar irreechi halaalaa jedhe irratti duula osoo jawaar irreechi haraamaa jedhe irratti duula kana hundaayyuu hin jenne inni baga itti geettanii jedhe akkuma yeroo kaanii kanaaf maaltu itti duuluu fidere maaltu itti duuluudhaan walii gahe waan isin dhibummoo karratti duuluu eenyunni warruma koomentii jedhatti baga siin gahee jedheen booratti deemanii viidiyoodhaan immoo irratti duulanii jechuudha yoo beekamtii argachuuf ta'een alatti waan biraa namatti fakkaatu jechuudha hamma yoomii akkaatti burjaajuuf nanuti jechuudha. Please waan hin fakkaanne akkamitti fakkeessuudhaa fi waan hin fakkaanne akkamitti fakkeessuuf yaala. Deemaa siin hin jenne hafaa hin jenne baga isiniin ga'ee jedhe. Kanaan durallee ga'ee akkas ta'e immoo gaafa inni masqalaa gaafa inni jedhu gaafa faasigaa gaafa inni jedhu maaf irratti hin duulamin. Akkuma namni kamuyyuu jedhu jedhe innillee nama beekamaadha nama Oromoon qabdu beekaa Oromooti hayyuu Oromooti nama dhuunfaa tokkoo miti jedhee jiraachuu kanaammoo namni sirritti waa'ee qur'aanaa waa'ee maalii qabu ta'uu irraa dubbate nama yookaan gaaf takkatti ijaan qur'aana argee hin beeknetu dhageetteedhaan jechuudha namarratti duudhaa jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf ani kun amantaatitti illee waan gaarii nu xiqqeessu malee waan nu ol nu guddisu natti hin fakkaatu. Iddoon akka barbaadetti isinii kadhaa malee waan gaarii natti fakkaatu. Namni baga itti geessaniif jecha namarratti duuluun waan gaarii illee natti fakkaanne. Inni kanaaf jecha illee waan dhiisuu miti waan kanaaf jecha illee duubatti deebi'uu miti garuu sirrii miti. Sirrii miti jechuudha. Speeshaalii beekaa kenna hayyuu kenna yeroo nu xiqqoodhaan cabsaa deemuun nu xiqqeessa malee waan nu guddisu natti fakkaanne jechuudha. Walitti mul'atu dirqama taati. Abbootiin amantaa karaa amantaatiin waan amantaan jedhu gorsuu mirga guutuu qaban. Gorsullee qaban. Hayyuutti immoo hayyuu immoo akka hayyuu tokkootti akka hayyuu saba tokkootti gaafa amantaa kamuutu bagatti isiin ga'e jechuudha dirqama qaba. Dirqama qaba iyyuu fedhiyyuu miti jechuudha. Kanaaf kun waan hin taane jechuudha amala hin taane nu keessatti baratamaa jira. Kun waan hin taane jechuudha. Amma immoo kallattiin gara ajandaa kiyya lammaffaatti yoo isin dabalsu ajandaa keenya lammaffaan waa'ee pirezidaant Shimallis jechuudha irreechaa wal qabateetiin jechuudha itti cabse yeroo baay'ee abbaa mul'asoo itti cabsee jira jechuudha. Maal jedhee itti cabsee irreechi isin dhuftanillee dhiisuu baattanillee abbaa qaba nama irreeffatu qaba nama irraa rafne qaba yeroo keessan hin xumurina gubinaa kan jedhu jechuudha waa lamaaf jedhe na fakkaatan akka tokkotti olaanoo as keessatti firaa jalqaba irratti izeemaan kanaan duratti maal jedhee jira irreecha wal qabatee ibsa baasee jira kallattiidhaan isaaniidhaaf deebii kennaa jira jechuudha. Gara biraatiin immoo namoonni waa'ee irreechaan deeminaa kanan ta'inaa kan jedhanillee jiranii waa'ee sanillee deebii kennina fakkaatee kanaaf itti cabsee jira. Warri waa baay'ee jettan akkanumaan hin dhama'ina. Simbira taree jira. Ammaan booda waan dhaamuu danda'u miti. Nuyi nu kabaja isin hin jenne maatiin qabdu.
warri cinqamtan rakkoo nama bahee kabajuun qabnu nuyi. Kanaaf warri irreecha irratti wal falmaa ooltan adaraa keessan hojii keessan hin hiikinaa, hojii keessan hojjadhaa. Faallaa viidiyoo isaa jechuudha. Namni biraa immoo maal jedhe haa dhaggeeffannu jechuudha. Akka ilka Oromoo kun gabaabun qabalee kun immoo gamana jedhamee faallaa isaa maaltu jedhame haa dhaggeeffannu. Sihii miti ka rabbiif maqaa baasuu danda'u. Warra irreecha dhaqu waggaan dhoobullee hin dandeenyu, tuqullee hin dandeenyu. Namni Islaamaa achi dhaquun haraamaa hin himna. Guyyaa qiyaamaa hin himina rabbi jedhee nullee nu gaafata. Hin dhageenye jedhee isinillee isin gaafata. Namni Islaama taatee rabbitti amante irreecha dhaquun haraama. Islaamatti himaa jirran. Wanni nuu beekamuu qabu ifaa fi bilisatti. Irreechi shirkii ta'uu ardhallee hin himna, kaleessallee himne, borullee hin himna. Irreecha dhaquun haraama. Ardhallee jenne, kaleessallee jenne, borus hin jenne. Islaamummaa keessatti malkatti bayanii rabbiin galateeffannu hin jiru. Tulluttillee waggaawwanni baanuuf hin jiru. Odaa jalallee wanni nuteennuuf hin jiru. Odaallee harkaaf mormatti wanni dirannuuf hin jiru islaamummaa keessatti. Tukkicha maqaa dhibbaa maalii garaa gurraachaa islaamummaa keessa maqaan rabbii ka garaa gurraachaa wanni jedhu. Kana fakkaata. Gara biraatiin immoo jechuudha akkuma dhageessan jidduu kana jechuudha miisis Oromiyaa jechuudha bareedduun Oromiyaa yookaan moodelaan Oromiyaa jechuudha geggeeffamaa ture jechuudha filatamaa turanii waan adda addaatu mudata jechuudha. San keessaa garuu kan miidiyaa kana irratti akka malee argamaa jiru jechuudha. Haadha siinqee ta'uudhaan moodelistiin haadha siinqee ta'uudhaan dhiyaatteetiin pirezidaantii Shimallis iddoo jirutti jechuudha waa'ee nagayaa kaafte akka baay'ee dinqisiifateerta jechuudha. Kun maal agarsiisa hawaasa keenya keessatti jechuudha waa'ee nagayaa gaaffiin nagayaa akka malee jiraachuu isaatii fi namoonni immoo carraa argatan kamuu jechuudha waa'ee nagayaa akka kaasaa jiranii fi waa'ee nagayaa uummata akka yaaddessaa jiru jechuudha. Namni kamuu carraa argate waa'ee nagayaa gaafachuurra akka duuba hin jenne kun kallattimaan kan agarsiisu jechuudha. Mee viidiyoo kana waliin dhageeffannaa jechuudha. Akkuma kaleessaa akkuma qaataa qeen koo nagaa barbaada nagaa dheebota. Ilaa kunoo siiqee koo randa lafaarra ciibsee jilgeenfadheen isin mangaafadha. Nagaa nagaa iyyaa fi gadadoo dhangala'oo dhiigalmaan koo dhaga'uun dhufe kanaafan iyya siiqee ba'uuf dhufe kana caalmaa ba'uuf gadduu ilmaan koo awwaaluun danda'u. Inni dhumaa immoo jechuudha nama pirezidaantii Shimallis dhungateedha jechuudha. Pirezidaantii Shimallisiin bo'oo keessa gadhee akkuma warra keenya kan duraa'itti dhunguudhaan nama qabateedha jechuudha. Namni miira ofii ibsata jechuudha. Carraa argate hundaan jechuudha miira isaa ibsata maal jedheeni pirezidaantii Shimallis sin jaaladha. Adaanechi wajjin deemanii Adaanechi illee sin jaaladha pirezidaantii Shimallis jechuudha. Bo'oo keessa dhungate yeroo gabaabaa keessatti miidiyaa kanarratti faca'ee namoota hedduudhaan kan daawwatamedha jechuudha. Illee viidiyoo isaa qabateera viidiyoo isallee kunootii daawwadha. Walumaa galatti viidiyoon keenya guyyaadhaa kana fakkaataa sheer laayik sabskiraayib gochuun dagatinaan nagaata.